Tuttuqii cimaa Eertiraan taasisaa jirtu obsidee waraanatti galuu dhiifne malee tuttuqiin Eertiraa obsa nama fixachiisa jechuudhaan ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Eertiraa seerate. Namoonni dhuunfaa doktorummaa kabajaa argatan itti yaamamuun dhorkaa ta'uu ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa beeksiseeti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo daangaa Oromiyaa gama kibbaa jiru weerartuu Somaalee irratti tarkaanfii fudhateen nama lama ajjeesuun kanneen biroo madeessuun dhaga'ame. Imbaasiin biyya Ingiliz Eertiraa Asmaraa jiru lammiileen Ingiliz Eertiraa jiran hatattamaan Eertiraa gadhiisanii akka bahan ajajuun dhaga'ame. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu kanneen asii olitti dhageessan hangafoota oduu teenya har'aati amma bal'ina oduu isinitti hima. Eertiraan diddee tuttuqaa jirti garuu tuttuqaan Eertiraa tana obsinee waraanatti galuu dhiifne malee tuttuqiin Eertiraa kun obsa nama fixachiisa jechuudhaan ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximeexewoos Eertiraa seerate. Eertiraan daangaa kiyya sarbuudhaan garee hidhattootaa deeggaruun waraanatti akka galluuf yaaliin taasisaa jirtu turtee jirti kajaa'u ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximeexewoos Itoophiyaan waraanatti akka hin galleef obsa guddaa agarsiisaa jirra garuu bara baranaa hin obsinu jechuudhaan Itoophiyaan Eertiraaf akeekkachiisa dhumaa kennu beeksisee jira. Eertiraan garee hidhattoota daangaa kiyya keessa sosso'an deeggaraa jirti birmadummaa kiyya sarbaa jirti jechuudhaan kanaan dura ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximeexewoos waraqaa barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antiiniyoo Guutereesiif barreesseen Eertiraan waraana faannootii fi waraana wayyaanee deeggaruun kaaba Itoophiyaatti waraana banuu himatee turuun ni yaadatama. Fooramii Hoorni Riiviyuu gaafa sadaasa 13 guyyaa dheengaddaa bara 2025 Yuunivarsiitii Finfinneetti qophaa'e irratti haasawa taasise ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximeexewoos hiddi muddama Itoophiyaa fi Eertiraa jidduu jiru uumame irratti ibsa bal'aa kenneen yaada furmaataa jechuudhaan qabxiilee ijoo baaseen Eertiraa akeekkachiise. Tuttuqii cimaa Eertiraan taasisaa jirtu obsinee waraanatti galuu dhiifne jechuudhaan obsi kunis daangaa akka qabu akeekkachiisuudhaan waraanni Eertiraa bakkeewwan kaaba Itoophiyaa hedduu to'atee jiraachuu beeksiseeti jira. Bakkeewwan waraanni Eertiraa to'atan kunneen lafa Itoophiyaa ta'uu fi Eertiraan humnoota hidhatanii biyyattii keessa sosso'an deeggaruun dhimma keessoo Itoophiyaa keessa galtee jirtu hatattamaan akka dhaabdu akeekkachiiseeti jira. Haqawwan kunneen Itoophiyaaf mirga ifittisuun kana jechuudhaan Itoophiyaan garuu obsa filachuudhaan lolli naannawa duraan cabee keessatti lolli hamaan akka hin kaane goote jechuudhaan obsi kun garuu akka daangaa hin qabnetti ilaalamuu hin qabu jechuun Eertiraan dhimma kana keessa harka gurachuu baannaan kun akeekkachiisa dhumaati jechuudhaan ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa kun Eertiraaf akeekkachiisa dhumaa kenneeti jira. Ammaan booda namoonni dhuunfaa yuunivarsiitii irraa doktorummaa kabajaa kennamee akka mata dureetti itti yaamamuun dhorkaa ta'uu ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa beeksiseeti jira. Ministeerri barnootaa dubbii kana ka dubbate guyyaa kaleessaa sadaasa 15 bara 2025 konferansii barnootaa magaalaa Finfinneetti taa'amte irratti yoo ta'u konferansii kanaan sababoota barattoonni qormaata kutaa 10 lammeessaa dabran xiqqaateef qorannoon adda baafamuu akka qabu dubbateeti jira. Ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa namoonni dhuunfaa doktorummaa kabajaa argatan akka mata dureetti fayyadamuu akka hin dandeenye ibsuudhaan badhaasni kabajaa dhaabbileen barnoota olaanoo kennaa turan rakkoo akka qaban ibseeti jira. Ministirichi kana kan ibse koreen dhaabbii dhimmoota misoomaa fi qabeenya namaa hojii fi tiknoolojii manni marii bakka buutu uummataa gama raawwii hojii damee barnoota kurmaana jalqaba guyyaa kaleessaa taasiseen irratti yoo ta'u dhaabbileen barnoota olaanoon hojimaata wal fakkaatu hordofuun barbaachisaa akka ta'es akeekkachiiseeti jira. Qajeelfamni dhaabbileen barnoota doktoreetii kabajaatti kennan kabiraa qophaa kan jiru hoggaa ta'u dhaabbileen barnoota olaanoo hundi qajeelfama kana hojiirra oolchuu akka qabanii fi warri doktorummaa kabajaa argatan ammoo maqaa doktoraa yookaan doktora kabajaa jedhutti fayyadamuu akka hin dandeenye Piroofeesar Biraanuu Naggaa cimsee akeekkachiise. Ministeerri barnootaa kun lammiin Itoophiyaa yookaan lammiin biroo ogummaa isaatiif gumaacha guddaa kan taasisee fi ulaagaalee qajeelfamichaa keessatti tarreeffaman kan guute doktorummaa kabajaa argachuu akka danda'u ibsuudhaan doktorummaa kabajaa badhaafamee garuu akka mata dureetti fayyadamuu akka hin dandeenye hubachiiseeti jira. Kana malees dhaabbileen barnoota olaanoo doktorummaa kabajaa kennuudhaaf ulaagaa biyyaalessaatii fi idil addunyaa guutuu akka qaban odeeffannoo ministeera barnootarraa argamte mul'ifteeti jirti. Gama biraatiin ammoo madaalliin kun sababii barattoonni qormaata biyyoolessaa kutaa 10 lammeessaa irratti qabxiin 50 ol galmeessuu dadhabaniif qorannoon adda baafamuu akka qabu ministeerri barnootaa beeksiseeti jira. Haaluma kanaan waggoottan 5 dabran kana sirna barnoota irratti fooyya'insi gama qulqullina barnootaa eeggachuutii fi ilaalcha jijjiiruu akka godhamu ta'ullee sirni barnootaa dhibbantaa dhibba keessaa rakkoo bilisaa miti jechuudhaan dubbate. Waggoottan dabran wajjin wal bira qabamee yoo ilaalamu bara 2017 lakkoofsi barattoota qormaata kutaa 10 lammeessaa dabranii dabaleeti jira.
garuu ammas lakkoofsi barattoota qormaata kana fudhataniiti wal bira qabamee yoo ilaalamu gadaanaa ta'uu ministirichi ibsee jira. Bara 2017tti lakkoofsi barattoota qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa fudhatanii 500 fi 80 takkaa fi 905 yoo ta'u kana keessaa ammoo 48 fi 929 dhibbattaa 8 qabxii 4 qoftiin dabruus yaadachiisee jira. Lakkoofsi kun waggoottan dabran irraa haalaan gadaanaa hoggaa ta'u bara barnoota 2014tti barattoonni 800 fi 96 fi 520 qormaata kan fudhatan ta'uu ministeerri barnoota yaadachiisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo daangaa Oromiyaa gama kibbaa jiran weerartuu Somaalee yeroo garagaraatti uummata Oromoo irratti haleellaa raawwatan irratti tarkaanfii fudhachuun dhaga'ame. Waraanni bilisummaa Oromoo daangaa kibba Oromiyaa jiru weerartuu Somaalee daangaa Oromiyaa ce'uun uummata Oromoo ajjeesaa turte lama adabbii du'aatiin tarkaanfii irratti kan fudhate hoggaa ta'u namoota 5 madeessuun dhaga'ame. Waraanni bilisummaa Oromoo daangaa kibba Oromiyaa jiru poolisoota humna addaa Somaalee daangaa Oromiyaa ce'uun uummata Oromoo irratti haleellaa raawwachaa jiran kanneen ganda Madaash Maaroodii jiran irratti tarkaanfii cimaa fudhachuun miidiyaaleen Somaalee gargaraa gabaasaniiti jiru. Tarkaanfiin kun ganamarraa sadaasa 16 bara 2025 waaree booda kan fudhatame hoggaa ta'u namoonni 2 battaluma tarkaanfiin fudhatametti kan ajjeefaman hoggaa ta'u namni 5 madaahuun gabaafameeti jira. Humni addaa poolisii Somaalee naannoo san qabatee jiru yeroodhaaf daangaa sanirraa siqee kan argamu yoo ta'u yeroo ammaan tana reeffi namoota du'aniitii fi madaanii gara kibba bahaa Itoophiyaa magaalaa Daawwalleetti geeffamaa jiraachuunis ibsameeti jira. Akka gabaasni miidiyaalee Somaalee gabaasan ibsutti yeroo ammaan tana gaalota hedduun fudhatamuu fi haleellaan dhaqqabu gabaasan. Haa ta'uutii malee humni addaa poolisoota Somaalee kunneen daangaa Oromiyaa gama kibbaatii fi gama bahaatti weerara uummata Oromoo irratti bananiin qonnaan bultootaa fi horsiisee bultoota hedduu qe'ee fi qabeenyarraa buqqaasuun lubbuu namoota hedduu wareegaa jiraachuun ni yaadatama. Akka fakkeenyaatti weerara poolisiin Somaalee baatii takka dura godina Harargee Baanaa Cinaaksan Miidhagaa Lolaa Harargee dhiyaa Doobbaa fi Meeyisoo akkasumas godina Booranaa aanaa Liibanii fi Dirreetti weerara bananii lubbuu namoota hedduu wareeguun daangaa Oromiyaa cabsuun qabachuun ni yaadatama. Imbaasiin biyya Ingiliz Eertiraa Asmaraa jiru lammiileen Ingiliz kan Eertiraa jiran imbaasiin biyya Ingiliz Eertiraa Asmaraa jiru lammiileen Ingiliz kan Eertiraa jiran Eertiraa keessaa hatattamaan akka bahan ajajuudhaan kanneen Eertiraatti imaluuf karoora qabanis karoora Eertiraatti imaluuf qaban akka haqan akeekkachiisuun dhaga'ame. Ministeerri dhimma alaa Ingiliz ibsa guyyaa kaleessaa sadaasa 15 karaa imbaasii Asmaraa jiruun baaseen lammiileen isaa daangaa Eertiraa jiran hundi kiiloomeetira 25 ol akka hin deemne akeekkachiisuudhaan hatattamaan Eertiraa akka gadhiisan ajaja dabarsa. Akka ibsa ministeerri dhimma alaa Ingiliz agarsiisutti lolli jabaan Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti uumamuuf deemu sodaachisaa ta'uu ibsee jira. Eertiraa keessatti rakkoo iyyuu uumame sababa walitti bu'iinsa Eertiraa fi Itoophiyaatiin Eertiraa keessatti sochiin kan daangeffamuu fi carraan deeggarsa mootummaa Ingiliz argachuu isaanii kan dhiphisu akka ta'u hubachiisuudhaan lammiileen Ingiliz yeroo Eertiraa keessa jiranitti rakkoon akka hin mudanneef carraaqii mataa isaanii gochuudhaan nyaata, bishaanii fi qoricha dursanii galmeessuun haalawwan Eertiraa keessaa akka hin baane isaan dhorkan akka hin mudanne ammuma akka bahan ajaja dabarsee jira. Oggura akka sa'aatii dabalataa kabajuu fi miidiyaaleen dammaqinaan hordofuu qabu kan jedhu ibsi imbaasii Ingiliz Asmaraa jiru lammiileen Ingiliz yeroo gargaarsa barbaadan imbaasii Ingiliz Asmaraa jiru beeksisuudhaan qoysa bilbilaa imbaasii kaa'ametti fayyadamuu fi akkasumas imbaasii Ingiliz addaa ababaa jirutti bilbiluun kan danda'amu ta'uu imbaasiin Eertiraa kun lammiilee isaa yaadachiisee jira. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanan gammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.